Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatanii yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatiinaaf ta'uun dagatiina maatii koo warri taatan immoo anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii arra viidiyoo biraa qabadhee dhufeen jira. Arra wanti ni qopheeffadhu kuduraarraa nyaata kana fakkaatu kanan qopheeffadha. Kana fakkaata nyaata kana bareedu kana waliin qopheessina. Maal akkam fayyadamee qopheeffadhu walumaan ilaallaa turtiin keessan amma dhumaatti na waliin ta'u. Kana gargaaramuudhaan qopheeffadha. As kana raafuu maraan qaba, asii qaaraa diimaan qaba, as kana qaaraa magariisan qaba, kaarotiin qaba, shunkurtii hundee tokko, dinnicha hundee lama nasii qaba, zayita asiin qaba, qundoo barbareen qaba. Egaa warroota kana irraa soofee qopheeffadheeni deebi'a. Qullubbii koo muumbachuurraan eegala. Qullubbii koo akka kanatti muradheera. Qaaraa kana muradhaa amma. Shufeessa giddu galeessuma godhee muradhaa. Akka kanatti muree qopheeffadhe raafuu kana muradha qallisee muradha. Raafuu koos akkanatti muree qopheeffadheera. Kaarotii dinnicha kan akka kanatti qopheeffadheera. Warroota kana muradhee xumureenna walitti deebina. Kuma kana hunda isaa akka kanatti muree qopheeffadheera. Amma abidda irratti xiqqoo ishee akka bisheeffachuun godhadha. Distii abiddarra kaa'adheen walitti deebina. Amma distii koo abiddarra kaa'adheen jira. Distii koo kanatti shunkurtiin qopheeffadheen gaditti naqadha. Gaditti naqadheen nan bisheeffadha. Shunkurtii koo zayitaan itti naqadha. Zayita fallaana shorbaa lamaan masadiin gargaarama. Zayitii qullubbii koo waliin bisheeffadha. Qullubbii adii itti dabaladha. Qullubbii adii daakuu isaan gargaarama. Fallaana shaayii tokko kan taatuun itti dabaladha. Kanumarratti dinnichaan itti dabaladha. Dinnicha muree qopheeffadhe. Walitti bisheeffadha. Baay'een bisheessu. Oovanii keessatti bisheeffadha waan ta'eef dabalataani. Kanaaf xiqqooma xiqqoo isheen akkasumatti waliin makachuu barbaadeen. Qundoo barbareen itti dabaladha. Qundoo barbaree koo fallaana shaayii kan taatu tokkoon itti dabala. Kanatti
raafuu muree qopheeffadheen itti dabaladha. Raafuu kana miicee qopheesseeni kun itti dabaladha. Kana caalaa naga'a tidhaan seera guddata ga'aadha. Kana caalaa misheessuu amma immoo kana waan naga'eera. Kana caalaa misheessuu kun ga'amma xumureera. Kana qodaa asitti qopheeffadheen jira. Qodaa kana keessatti kuduraan amma qopheeffadheen kana keessatti waliin makadha. Hanqaaquu 2 qopheeffadheen jira. Hanqaaquu kana sittin dabaladha. Hanqaaquu kana keessatti rukkutadha. Kanatti aannan kuppayaa tokkoon ta'u kanan itti dabaladha. Kuppayaa tokkoon ta'u mililitira 170 ta'a. Kanas asitti itti dabaladha. Itittuun itti dabaladha. Kun itittuudha. waliin makadha. Kanarratti zayitan itti dabaladha. Zayita kuppaaya tokko arfaffaa. Daakuun itti dabaladha. Daakuu fallaana shoorbaa 2 walakkaadha. Lakka manka shaayin itti dabaladha. Ashaboo walakka manka shaayin itti dabala. Powderii manka shaayi tokko itti dabaladha. Walitti rukkutadha. Baala dimbilaalaan itti dabaladha. Amma kanarratti kuduraan qopheeffadhe sana gadiin itti naqadha. Kanatti gad dabaladha. Waliin makadha. Kana qodaa qopheeffadheera. Qodaatti galagasheen bisheeffadha. Amma qodaa kana keessatti galagashadha. Amma kanatti qodaatti galagashadheera. Kanarratti chiiziin qabas kana chiizii kanan irra firfirfadha. Cheesy korra firfirfadheera. Amma ovenii koo keessa 350 irratti ho'ifadheeni daqiiqaa 25 hanga 30tti bisheeffadha. Amma
kunoo bishaatee ba'eeraa. Kuduraan ani hojjechaa ture kana fakkaataa xumureen jira. Turtiin waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa. Yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuun dagatiina.